Harmee oduu namaan dhaga'u jetteeree jaalallee koo bashannansiisuun qaba jetteeree fataa jedhu jetteeree haada gatu waan hundumaa jetteeree ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechuun jaaladhaa egaa ermishaan guyyaa har'aa Abrahaam bashannansiisuun barbaada. Bakkeen kun immoo bakkee inni jaalatu akka ta'e odeeffannoo dhagaheen tureeyyuu. Kanaafiyyuu bilbilee waameefiin jira. Sababiinsaa karaa namaan hin argatiniiti naa bilbilinaan jedhee yoo jettu dubbattee jirti. Sanaa booda egaa ani wantoota odeeffamanis dhagaheera. Wanta ta'aa jirus argaas jira, dhagaas jira. Isa garuu waa isaa dubbachuu hin barbaadu. Haa ta'uyyuu malee ani kan hin barbaadu keessa kooti isaan aara galfachiisu bashannansiisu hin jettu seetanii. Guyyaa kaleessaa afura inaaffaan guutamtee ati manaasaa jaalatamtuu ruuttiyee waan ishiin taate argitaniittu har'a immoo feentii galakkisti yoon jedhu nan dubbadha. Haa ta'uyyuu malee egaa mucaasaa qabatee maqaa mucaasaatii dhaheera garuu Abrahaam mucaasaa qabatee dhufee gaafa dhufuu ani dhungatti ilmanii eegaa ture har'a garuu nagaadhuma gaafattee ittuma buutee. Haa ta'u malee akkaataa ishiin gootu kanatti dhugaa dubbachuuf jechuudhaan baay'een salphachaa jira. Waan kun namni na arge waan ofii kooti godhu waynatti fakkaate dhugaa bilbila keessaa ilaalame ta'an nan salphadha jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Haa ta'uyyuu malee egaa tuttuquutti jalqabdee waa bareeddee jetteen ishiin kan ittiin tajaajiltu bareedina isaatiin jechuudha. Bakka bareedina isaatiin akka durbas zamanaawwii ammaa kanatti tajaajilti jechuudha. Huccuu takee eessaa fiddaa jechaanii turte jechuudha. Siniyyuu hin jenne mitiireen hin jedhu seetanii Abrahaam siniyyuu hin jenne gaafa inni jedhuun keenya dhiisii gaafa jettu jechuudha. Guyyaa har'aa waliin bashannannaa, waliin turraa, waliin misaa nyaannaa, waliin bishaan daannaa yoo jettu dubbatte jechuudha. Sanaa booda bishaan daakuun garuu naaf hin mijatu. Sababiin isaayyuu hin qorraa roobuudhaaf jedha kinoo natti hin fakkaatu. Garuu mucaanis waan rafuuf yeroodhaan gara manaa deemuun barbaada. Gaafa hin jedhuun waan nyaa'uun dirqamadha jettee jechuudha. Sana booda jetteeree jennaan jedhe jettee eeshi bakkaadhanii jechuudha. Sana booda yoo carqisiin binnaa asuma waan nyaanaa nafaana waan nyaa'uu qabda jennaan ati waan nyaa'iitii nuti immoo si ilaallaa jennaan lakki abadan nafaana waan nyaa'uu qabdaa jetteen jechuudha. Ajaa'iba joo akkatti ishiin bishaan daakuu dandeessu isinitti himuu hin danda'u. Kana dura rootaa yeroo bishooftuu deemanii bishaan daakuudhaaf jechuudha. Tsiggeen daakaa turte jechuudha. Daanii tsiggee akkasumallee Abrahaam garuu roottaan immoo gubbaa dhaabachaa turte hin beektu jechuudha. Roottaan akkuma koo anis hin beeku bishaan daakuu jechuudha. Innaa garuu bishaan keessa dhadhaabachuun nan beeka nan dhaabadha seenan malee hin daakuun dhugaa dubbachuuf. Ishiin kun jechuudha akkamitti akka daakiyyeetti keessa kaatti dhugaa rabbiin siniin jedhe. Hin caaltiyyuu Abrahaam malee achi eddeettaa ta'u kadhanii carqiin konkolaataa keessa jira. Ani carqii miccisiiseen tureeyyuu haa ta'uyyuu malee dhaqiyyoo jiraate naaf fidadheeni. Sana booda achumaa bitan natti fakkaate mucaan saamuu ximbis hin jedhu baabbaayidhuuni as qabu achi qabu bakka homayyuu hin dubbatu. Abbaatti ba'e bakka mucaanis jennaan eegaan natti faradee homaa gochuun hin danda'amu. Jedhee kolfaa ture jechuudha. Mucaan ximbis hin jedhu akkamimee qophaa keessa rakkisuu gaafa ishiin jettuun homayyuu hin dubbatu yoo beela'een alatti jedhe jechuudha. Isa kanaafis immoo nama qopheesseefii jira namni jira. Hin beela'u jedhee abdii guddaan qaba jedhee jira jechuudha.
sarratanya egaa akka inni qaxarate andurayyuu dubbadhee ture dhagayeera waan ta'eef jechuudha. Sana booda egaa waan nyaa'utti seenanii mucaasaa qabatee seenee mucaan isaa immoo bishaan daakuu hin barbaanne ximximitti jedhee gateettii isaatti jechuudha. Booda baasee fooxatti uwwisee teessorra kaa'ee jechuudha. Waan ishiin jedhu maaliin jedhu mucaan nyaaraan dubbata jechuudha. Nyaaraan haasaa malee afaan hin dubbate waan tokko kana sanan jedhu kan nama ajaa'ibu jechuudha. Dhuguma dhalaa maralaa qabeessadha. Haa ta'u malee ijoolleen tokko tokko garuu dubbachuu yeroo dhiistus gaaffii namatti ta'a. Isa kanas niin jechuun jaaladha. Kaayyotuma waan nyaa'aa jiranuu suma fataa ejjaa jiranuu bokkaan roobee bokkaan gaafa roobee jedhu ba'anii tataa'uu jalqabanii haasawaa jalqabanii waliidhaan tiriitii wal gochuu jalqabanii tuttuquu jalqabdee bakka aadaa dabaabbasuu kana jalqabdee jechuudha. Bitatte meejoo galfatte harka ishii keessa dhugaan siniin jedhe namoonni baay'een jechuudha. Na viidiyoo isaanii viidiyoota hiriyoota Abiraam argaan ture jechuudha. Deebi'ii galii ermiin hin argiini jechaa turan jechuudha. Isa ka'een gadda yeroo darbe akka yeroo darbee miti xiqqoo ishii garuu inuma Sudaan akka saalfannaa wayii irra jira garuu Abiraam irraa garuu viidiyoo guyyoota lamaan darbanirra inni har'a baay'ee bareedadha jechuudha. Bifti isaas ta'e ofii keera jechuun hin danda'ama. Bakka of naaf kenni hiikame bakka maalidha jechaanii turte isheenis jechuudha. Yeroo kanatti egaa hiikamaa dhufee osuma qaqqaaneeffatus wajjin hin daakee jira jechuudha. Sana booda bakka tuma jechaa jiraanuu bishaan deebi'anii daakanii edda daakaneedhanii mooyii xumuranii ni ba'anii jechuudha. Asumaan illee Abiraam illee galateeffatee jira jechuudha. Eddan bishaan kana daakee turee jira. Wanta akkanaa immoo yeroo tokko tokko nama barbaachisaa itti yaaddee itti karoorfattee iddoo kanatti na waamuu keedhaa fi galatoomee jechuudha. Homaa tokkoyyuu miti. Hin qorra garuu ana jalaas mataan kun jalaa badee jechaa turte jechuudha. Asumaan immoo meekaappiin gaafa bishaan keessa seentee jirtu meekaappiin irraa badee jira. Fuula ishii noormaalii jedhee jira jechuudha. Ishiin garuu bugurii waan dhussuun fayyadama malee meekaappiin fayyadamu jetteen jechuudha. Dhuga dubbachuudhaaf qonjiyyeedha. Garuu immoo egaa waadhuma gaa'ela kanaatu gaaffii nutti ta'e jechuudha. Abiyyee durumaan qopheeffadhaa lafa jalan keeyyadhaa jetteetti fakkaatana. Ishiin sun egaa deebi'uu barbaaddi. Rutiyyeen deebi'uu barbaaddi galuu barbaaddi. Amma nama dhiba jechuudha. Yeroo darbee Abiraam kadhachaa kan ture kootu deebi'ii galii kootu gara manaa ol seeni yennaan hin seenuwetti hin didde. Amma immoo akka inni kadhatu barbaaddi akka bakka ishiin amma dhiifama gaafachuu jiwwaan hin oolle dhugaan saniin jedha. Inni baaseera garaasaa keessaa yaada isaa keessaa kinoo bashannanaa jira jechuudha. Fataa dhugaan saniin jedha ofii kee jirayyuu jechuudha. Irraa bareedu si aman jedhanii aman jedhan akkam jettu sinaa fuudhu jettuma hafuusifnu moo akkam bara harawa kanatti hafuudhu mee yaada keessan barreessaa mee hordoftoota waliin mari'annaa hin fuusifna akkam koonaree fataadhaan kaa galaana keessa fataadhaan kam hin daakanii waan nyaan goobasii namaa dhugaa har'a kiwechu har'a gala lafa lixan dhabuu nama hammaruuttan akkam taata bira qo'ee kan hin jedhumu Abiraam ati waa'ee dhuma mucaa garaa keessa jirtu sana maaliif yaaduu diddee maaliif hin dubbattu miidiyaa irratti hin dubbattu warra kaantu dubbata malee hiriyoota kee dubbata malee ati sana kana hin jettu sababnoo sinan jedha. Sanaa booda baqqaa'ee bargarii isaanii hinqolaaleedhaan hojjetamee qopheeffatanii nyaatanii bakka bashannananii aara galfatanii kan kana caalu maaltu jira reesiniin jedha kaa oduu achi dhiisanii
oduu namaa achi dhiisan, oduu riyaa achi dhiisan, oduu haadha manaa achi dhiisan. Bakka yoo dhiistee bira darbite waan hundumaatti iyyuu kan ija godhattu. Naa kana fakkaata baay'ee namatti tola. Liyyuu nash qonjiyyee nash ishiin dhiistee baattee bilbilaanii dhiistee baatee yaada ishii dhiistee baate jettee dubbatteetti. Baasawee ishii dhiisee bahee yoo barbaadde haa deebitu. Garuu Abrahaam an dhiifaman gaafadhu jedheera jettee guyyaa namni bilbilaan ishee subsiisaa ture. Miidhamtuu re'aati osoo ishiin manatti deebitee jennaan yoo miidhameeyyuu ishiin feenan haa deebitu. Garuu Abrahaam ishiin kadhatu jettee jechuudha. Akkasumas immoo tokkummaa maayidha obboleessadhaanii hin soogme yoona. Saatii kan kooti kan fuutee geessitee itti keessee jedha jechuudha. Hin gootu kana soba hin gootu. Inni ta'u kun sun dhugaa miti kun sobadha malee. Garuu ishiin jaallattanis bittanis ani bakka dibirnatti keessa jiru keessaa bahu cal jedhee itti siqee akkuma riyaa normaalitti itti siqee jetti malee akka riyaa normaalitti miti. Harka keessa galfachuufidha. Tokkoffaa akka inni kufuuf iyyuu meexuutti isiniin galle akka inni kufuuf yaada keessa akka galuuf isa kana dhaka. Entalo talchite. Ayyee maal godhore? Nama gochuu hin dandeenye. Gal hin galu. Naati bareedarra jirta. I miss you. Mucaa saayyuu bashannansiiste. Egaa mucaan maan dubbatu garuu Abrahaam haati mucaa kana eessa seentee jirti? Siiras maqdasuun eessa geessee jirti? Mucaa kana amma yoomitti baatta qomi amma yoomitti qabatta? Kanaan galle meegaafii natti ta'e amma sababa mucaa kanaatiin xoofoo wayii jira jedhan shakkiyani. Gooftaan sirraa dhangalaasa malee garuu naa isa kanadhaa maal yamannanya fataa meedhaati. Garuu haala jiru mimmijeessi. Mucaa bilbileetiitti kenni. Liixoo kee bashannani. Amma jirtutti fataa lama jiraatan dhugaa. Lama jiraachuun hin jiru addunyaa kanarra tokkuma jiraatanii darbu. Innaasa kana siin jechuun jaaladha. Hordoftoonni kiyyaa guddaa eebbifamaa kabajoomaa. Asumaan immoo subscribe like naa godha eebbifamaa shaalaa.